Shaashaa shubbaa jettiyaa shamarran baale jaalala keessan tubuutuu biyyaa dhaale akkamiin daganna jaalala kee kana furmaata nuuf laadhu nuuf bani balbalaa jedhee warri artistootawwan ittiin weeddisuuf waan biraatii miti. Kanaaf asumaan dhaamsa tokko dabarfachuun barbaada. Hunda dursa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaamatas hin daganne jirra jirtu ilmaan Oromoo salaamanni kiyya kan onna irraa madde bakka isin jirtan kulli keessan isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha guyyaa boruu garaa fuula tiktok kanaan akka dhuftanii irratti nu hirmaattan shamarran gaaddisa haftee dhombir eebba yookaan immoo du'aayii marsaa torbaffaa qabdi waan taateef akka nu cinaa dhaabbattan akka ijoollee tanaaf hamilee taatan akka shamarran baanii bakka isin jirtu beeytanii dhuftanii irratti nu hirmaattan jaalalaa fi kabajaan isin affeerraa. Ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan kulliin keessan kan tiktok ta'ee facebook fuula miidiyaa irra kan argamtan guyyaa boruu garaa tiktok kanaan